Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyoo sun akkam nagaa namti anis nagaa kooti har'a kaameraamaanii dhufee jechuudha akkasumatti nan dhufe kan hojii hojii samman xumurii dhufe hojii madaamii hojiin baay'ee akka duraa sanitti maan ture miti yeroo liifii seenu san hojiin biiziidha maal jechaan ture hojii amma xumuree amma bakka ammoo sin yaade liifis galaa hin jiru tiraafikiin naqabee jira jechuudha akka liifiin galleef innaa baay'ee tokko sin yaadin jira akkam jirtan nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyoo sin akkami warroonni na yaaddan nagaa kooti shi annaa arra maala sin qabadhee dhufe duraan dursaati warroonni maatiin an taa'e subscribe godhaa please subscribe godhaa like godhaa maatiin haa taa'e sin jira warroonni immoo akka mana wajjin turtanii jajjabistan guddaa tokko galatuumay sinin galateeffadha dhugaa rabbicha sinin qabu jechuudha warroonni na yaaddan asiin koottaa kara viidiyoo kanaan koottaa amma achillee fida waliin agarru abadan waliin agarru jechuudha amma mata duree fadhee dhufe jechuudha wanta nan irratti dubbachuudhaaf dhufe jechuudha baay'een jechuudha abbaa manaa abbaa baalii immoo baalii jedhastan kaadduudha afaan barbaade biyyatti gannee kara biyya ormaa deemna jechuudha jireenya mataa keenya fooyyeffachuudhaaf jechuudha yookaan immoo asii yoo gallu wanta yaadne san malatee fakkeenyaaf amma namni tokko miimsalmaaf hojjenne mana ijaarrachuuf isaa ta'u waan tokko gochuudhaaf wal ijoollee shamarran biyya ormaa jechuudha waan tokko osoo waan yaadne san osoo hin karoorfate gaa'ela qabanna jechuudha gaafa gaa'ela qabanne san immoo bakka wanti yaadne sun nuuf hin taane waan ta'eef abbaa mana keenya san ganneet kara biyya ormaa kana deebina jechuudha as deebina biyya duraa irratti jechuudha asiin deebina gaafa as deebine sanii yaa gaa'ela qabanneerraa namni wajjin ture sunis jechuun jireenya oo'a dabarse qayaa'u biddeen oo'a nyaata immoo galuu mana oo'atti ol galaa gaafati immoo biraa deemtee as dhuftu hin dabbara jechuudha kanaaf har'a maal jechuu barbaadetan jechuudha minim waan feesoo ta'e jechuudha jireenya biyya lafaa kun hin guuttu jechuudha isheen hin guuttu dhugaa rabbi tokko mana yoo jette meeshaa mana keessa guuttatu si hafa gaafa immoo meeshaa mana san keessa guuttatte yookaan haxirii akkasan godha jetta yookaan akkasan godha jetta yookaan immoo qoy hojii kana banadha jetta bakka jiraa mitiire jireenya biyya lafaa hin guuttu jechuudha garuu ati fakkeenyaaf gaafa gaa'ela godhattu bakka waanuma qabdu sanitti gammaddi bakka lammata biyya arabaatti hin deebi'u bakka hin deebi'u jedhi gaa'ela kee qabadhu waanuma qabdu san bakka ishuma saniin waaqayyoon kee galateeffachaa jiraadhu malee asii galtee abbaa manaa keetiin gaa'ela kee qabattee biyya arabaatti ni deebitaa yaa akkuma duratti jedhe inni yerooti jirtuu fi yerooti biraa deemtu gargari jechuudha nuti dhiirri immoo bakka jiraa mitiire gaafa malati gaa'ela godhatanii namni haati manaa sun biraa deemte jechuun akka nu miti jechuudha kan ifa manaa godha warri dhiiraa sun jechuudha jechuun akka keenya intini malati obsa hin qaban jechuudha nuti tokko mana jirra homtullee nutti fakkaatu jechuudha jaalallee nutti minim waan tokko nutti fakkaatu maaliif hojii bichaa kaayyoo biyya baanisa bakka jiraa mitiire wanta gaafa biyya baanu san bakka mana ijaarrachuuf isaatu waan tokko haa ta'u ishuma san xiinxallee ishuma san bakka yoo mana akkas ta'a yoo mana damoonni yagee akkas godhata garuu inni immoo jechuudha bakka jireenya duraa san baratee si wajjin laayifii dabarsee obsee maalati danda'e obsee si eeguu hin danda'u jechuudha obsuu hin danda'u jechuudha gaafsan isumaanummoo ati akka fakkeenyaaf gaafa biraa dhuftu oka waggaa lama jettanii karoorfattanii dhufuu dandeessu jedha ati immoo wanta yaadda sosii ta'uu dhiisuu danda'a waggaa lama irratti immoo waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 jetta
bakka inni hamma kan mara taa'ee isin eegu jechuudha. Ammaan maal jechuun barbaadate jechuudha. Warroonni gaa'ela keessan biyyatti gattanii abbaa manaa keessan jireenya tokkosiisan gattanii dhuftanii asitti hojii keessan hojjechaa inni immoo hojii taa'ee na eega jechuun immoo gaafa namni sun dogongore maaliif taa'ee na eega jechuun mishkila kun jechuudha. Kun mishkila jechuudha. Inna kanaaf abbaa manaa keessan gattanii dhufina maaliif gaafa maleetii fakkeenyaaf kuni jechuudha. Dhiifama namatti dhufee tanan jechuudha. Gaafa maleetii fakkeenyaaf waan tokko bakka isin gattanii yoo dhuftan sanii jireenya illee akka dura san jijjiirama waan ta'eef maallaqa itti kennitu maal ta'a naannu sun faayidaadha bakka jechuudha. Akka jireenya dura san jechuudha. Gaafsanoo nama baay'eetu qabxi jedhe jechuudha. Maatii nama baay'eetu salalaallata jechuudha. Kanaaf abbaa manaa kee gatteen dhufiisin jechuu barbaadeen jechuudha. Yoo ta'es immoo waggaa lama bakka jireenya biyya lafaan guutuu waan ta'eef waan karoorfatte san gaggabaabsitii jechuudha. Ishuma immoo waggaa lama hojjette san walitti qabadhu galii abbaa manaa kee wajjin jiraadhu. Ishuma hojjette san waaqa kee galateeffadhu danda'a. Gaa'ela qabattee baay'een ikkoo gaariin jechuudha. Osoo ijoollee qabanii gatanii deemu jechuudha. Ganaa daa'ima xinnoo shiifaa jechuudha. Dhugaa rabbi bakka jiraa miti as taa'ee wanti yaada sun naaf hin taane wayin dammoo bakka galee taanaan yoom as taa'ee bakka gaa'ela qabadhe taanaan rakkadhus dhabus gaa'ela koo keessa hin jiraadha. Abbaa manaa koo gatee hin ba'u jedhee ani jechuudha takka heerumnaan abbaa manaa koo gatee hin deemu jechuudha. Isinis heerumtan taana abbaa manaa keessan gattanii hin deemna. Ganaa asitti ciqiqqii maaliif isin asitti iyya madaammii isin achi taasoftan inni isin hin taradda'u jechuudha. Maaliif rakkina keessan namni marti hin beeku jechuudha. Kana jireenya biyya ormaa kana kan argetu beeka malee namni marti namaa hin beeku jechuudha. Yoo ati uffata gaarii uffattee mallattee footoo kaatee maal jettu waan nama sitti toledha. Jireenya algaa jedhasan jechuudha. Waan akka jiraattu fakkaate garuu akkasatti guyyaatti waan baay'ee dabarsitaa sa'aatii tokko kaffaamaa miti sa'aatii sanuu daqiiqa tokko kaffaamaa daqiiqa tokko akkas ta'ati jiraatta jechuudha. Gaafa immoo bakka yookaan inni sii dabalu maal akkas ta'u ciqiciki bakka jechuudha. Mataa kee intini si jira jechuudha. Mataa dhukkubsita. Kanaaf gaa'ela qabachuun dura asteesis haa ta'u namni tokko as ta'anii gaa'ela samaanaa godhatanii kazzaan biyya galanii abbaa manaa isaaniitiin wal arganii as deemu jechuudha. Hin godhin akkasii dhugaa rabbi akkasii hin godhin taayi galtee miti taayi wajjin waanuma qabdu san wajjin ishuma sanii jiraadhu ishuma saniin hojii wayii uumuu eegali. Immoo asteessis samaanaa godhatte miti hamma wanta yaadde sun gabaabsi immoo yaaddicha jechuudha. Wanta yaadde san ishii san guuttadhu gali. Yoommoo inni suni wanta suni guutuu siif hin guunne ta'e galtee gaa'ela godhatte ganaa biyyatti hin deebiin maaliidhaa qabdamoo maaliif dhugaa rabbi jechuudha. Gaa'elli jechuudha namni wal jaalatu yoo tokko ta'e yoo wajjin jiraatan bareeda malee gana gaa'ela qabatte asi gana biyya ormaatti garuu baay'ee nama kaffaa dhugaa dubbachuudha jechuudha. Beeku garuu warroonni abbaa manaa gattanii as deebitan amma fakkeenyaaf gizee faammaa maalitii booleedhaaf asin ga'anii achi sirraa deebisan namatti nagama dhugaa dubbachuudha. Kanaaf abbaa manaa keessan gattanii biyyaa baatanii shamarran nama biraamoo akkatti sintalaa hin heerumne jechi kiyya gorsi irraa gorsa kana jechuudha. Maaliif gaa'elli yeroo mara dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taanaan gaa'elli yeroo ammaa baay'een isaa kan intini jechaa jiru kanas ta'anii wal jaalatanirra fakkeenya biyyatti wal jaalatanii gaa'ela wajjin godhatanii maatuma faallee wal beeksisanii gaafas dhufan immoo bakka maaliif
akkuma isin jedha san kan inni jireenya ammaatii fi baree jira ka tokko si baree jira ishiinis inni cinna gaafsan jidduu isaanis immoo namni illee akkasumatti gala jechuudha. Jidduu isaanis namnis akkasumatti gala. Kanaaf jaarsa keessaan gattanii biyya alaa hin dhufinaa. Osoo immoo hin heerumiin kaayyoo keessan baay'istaniitis akkasan godhe isa jechuudha. Jireenya biyya lafaa yoomuu guutuu jechuudha. Gabaabsaa yaada jechuudha. Tiraamitiin gabaabsanii jechuudha. Bakka waan tokko yoo qabatta maskee ishuma malee jaarsa kee dhabdee ganaase jechuudha. Baay'eetu bo'oo jechuudha. Maal akkas ta'e jaarsa kiyya abbaa manaa kiyya maal wanta akkasii sun hin barbaachisu. Inna gorsi kiyyarraa gorsa akkanaan jechuudha. Kan isin qabadheen dhufe warroonni immoo liifidhaan na barbaaddanii asiin viidiyoo kiyya hamma dhumatti na ilaalanii sabiskiraayib godhaayi maatii naaf taa'ii. Guddaa tokko isin jaaladha, guddaa tokko isin kabajaa, na jajjabeessuun keessan hanga dhumaatti na wajjiniin haa ta'u. Bye bye.